Shagoya when na Ay! Sirbiga. Sirbisitu sirba. Wallee yoo ittiin banamne laagga akkana jechuun seenyee idabbiraan wallahi wallee hin qaban shagoyeen ta'e. Okay akkana siqee. Si adabame miti. Congra. Akkasi kunoo jaalla. Si adabame dhugaa namaan adabamu baraan rakkoon kiyya garuu siif hin adabamaa rakkoo qaba. Maal rakkoo qabu qeerroo keenya. You know qeerroo. Abbaa fiita caaltu. Yaa. Ilma Oromtichaa. የታደሰ ብሩ ልጅ ታዴ ኦኬ ገመዴ ሰኚ ጎታ የሰኚ ጎታ ማቲ ጎቱ ማን ቀብጡ ማልጎነሬ ምን አባሽ ነው የምትለው አንቺ? ኦኬ ቀጁዬ ሲያደበመኝ ጅራ ቀጁዬ አላልኩም ሶሪ ራጁ ቀጁ ወልነፈካት አም ሶሪ ሃይ ቀጁ ለቹ ማን ይቀር ነመ ሄዱ ለጊዜና ሰው ኮሜንት ማለሽ dogoggortee raachuu ta'e hin beektu nama bira. No, kasiin dilaan. Qajuyyee, raachuyyee akkana maqaan wal na fakkaatu. Sorry. Waan biraati miti saayiba kiyya. Si qaxxa'e kun. Raachuun miira. Qajuun eenyu? No, qaju saayiba kiyya. TikTok irra. Qajuun eenyu naan jaan. Aya Oromoo. Okay. Okay, kadhumaatti taphannaa akkamitti? Sarah. Hi Sarah. Sorry. By the way, qajuun sin ajjeesa jechaa jira. Amma hin jiru garuu. Okay. Maaki hidhiinkee akkas dhufe la. Safuudha. Wallahi safuudha. Achuma sitti fuudhurti. barbaadu. Safu. Isaanittan hima. Hin Akkas ta'u. dhufe Hin ta'u. asliin leencanaa kenneera. Oh my goodness. Abbaan kiyya moo? Si jaalatee jira jechuudha. Maal jetteen duba gisee leenca siifan? Galatoome akkasumatti soddaa sossobatuun jedheen. Maakii jaalaan qabamtee jirtaa wallaahi. Qajuba. Ay maakii. Ay qaju dalagaa kee argadhu. Raachuu. Yeroo lama qajeeltanii No wallahi maqaan keessan gaggabaabaa waan ta'eef natti ol fakkaata maaliif sorry.
Wallahi wabillahi waan biraati miti. Yaa iraachu. Wallahi waan biraati miti dhaggeeffadhu. Uummata kanatti ittiin. Hai Sara. Sara dhanis wallahi wabillahi dalagaa kan keeti ilaala amma kun hundi dalagaa keeti amma narraa osu. Maqaa kan raachu. Dhaggeeffadhu uummanni kun dhugaa dubbachuudhaaf jaalattee jirtaa maal jaanii akka waan dhugaa godhanii barreessaa jiran saniifuu itti himime. Waan dhugaa jirtutti wallahi. Anaaf maakiin keessaan baay'isuu meseejiidhaan illee haasofne hin beeku. Intiin wallahi isa dhugaatti. Akkoo amma waa ammanan sobe haasofne beeku. Wallahi haqa dubbachuudhaaf isinitti himu raachuun guyyaa takka illee walii barreessine hin beeknu. Guyyaa Ali Birraa sani kanaa barreesse waa'ee Ali Birraa irratti kootu laayifii seenu deema kootu naan jeetu mana yaame akkasumami isa dhugaatti himu wallahi laazim akkas jee dhufee baqa walii gizee asii akkanatti koofallee deemnu namni walii barreessine hin beeknu. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'een kabajaan baay'een jaaladhaan wallahi wabillahi nama takkaa waliin akkatti kooflee TikTok irras Facebook irras nama siireessidha. Namatti akka dhiyaadhee namatti hundi yaadu ni beektanii garuu isa dhugaa dubbachuudhaaf nama addaati. Saniifuu Oromummaan kana qabdi, Oromummaan jaalala qabdi, Oromummaan kabaja qabdi akkasitti fudhadhaa. Namni immoo jechuun inni jaalallee mataa isaa qabaachuu danda'a. Saniifuu namni hundi kan dhugaan haasa'u jira amma dhugaan haasa'u jira waan ta'eef. Anis kan dhugaadha singilii. Okay hin qabdu anis hin qabu waayee rakkoo miti sanii. Ati singiliidha? Dhaggeeffadhu amma laal. Lamaan keenya iyyuu singiliidha. Waan tokko dubbachuu deemna. Nuti lameenu ilaa amma qoosu jiru taphachuu jira qoosu jira. Gizee hunda mataan anis sirrii mataan siyaasaa gis takkallee koofluun mataa sammuu kan kee firii godhuun barbaachisaa waan ta'eef waliin kooflee waliin taphadha malee wanni biraan jiru. Garuu akka yoo nama jaalatu qabaate hin beeku garuu bultii namaa wanni namaa jettu seentanii hin diigina. Akkana beelloon uwwistanii dhugaadha. Nuuf gammaddanii takkiin isinitti tollee ta'uu danda'a. Garuu akka biratti fudhatanii akka hin deemne kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Ara mo'ame. Gammee, thank you so much. Galatoomii sanyii koo. Wal jaaladhaa please. Amma mokkanii galtan. Akkasii miti raachuu. Sirreetti. Sirreetti. Yaa. Dhugaa ni adaba. Eenyutu adabiinis hin jedhe maalo. Dhugaa reefuun tanaan mala laayifii hin beeknanii seenee eessaan fitaan akkamiin godha jechuun suuraa natti fakkaate asii obboleetti yaana bilbilee deemi yaaboo waliin bu'aarraati deemseeni please deemseeni naanti wallahi laazim hayyee jeetiin dhufeetiin uummataan ittiin ergadhu hin ergu dhiisee jeessu dholle jee akkasii akka biratti akka hin fudhanne jechuun barbaada okay just fataadha okay adabbii maalsi adaba maalsi odabo do mee barreessa foto suraki Ambra. Maaki. Naa sirbi jedhiini okay sirbi mee. Maaki. Siiska paakiin jaalattamu? Sirbi. Siiska paakiin sitti tolaas? Hin beeku arraan dhageemaan jechuudha. Siiska paakii jechuun sittan agarsiisan akkas garaa ispoortii yeroo hojjetan dhiironni dhiironni ispoortii hojjetan ispoortanyaa ta'an
six packii qabu. Six packiidha. Yeroo baay'ee dubartoonni dhiira six packii qabu jaallatu.